Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu ittiin argachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Shabakaan bilaashaa har'a isiniif qabadhee dhufe kun isa haarawaadha. Akkaataa itti fayyadamuu dandeessanii fi aappii kana immoo eessa argachuu akka dandeessan guutuu viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Ani mo'eedha chaanaala kan koo Soofuma Raap irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notificationii ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisuu nama hunda duraa akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyada ni tajaajila jettanii yoo yaaddan immoo namootaaf share naaf godhaa. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursee aappii kana eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Akkuma kanaan dura isinitti agarsiisaa ture jechuudha. Linkii aappii kanaa descriptionii fi commentii irratti bakka jalqabaa irratti pin isiniif godha jechuudha. Bakkuma viidiyoo kanatti daawwatan mata duree kana irratti yookaan mallattoo V asitti argamti yookaan immoo commentii irra seentanii linkii aappii kana argachuu ni dandeessanii. Mata duree irratti yookaan mallattoo V kana irratti kilik gootanii ergasii immoo akkana gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo moorka jettu barreeffama xiqqootu jira ishee kilik gootanii ergasii immoo aappicha as tuquun buufadhaa kan jedhu jalatti linkiitu jira. Linkii kana irratti cuqaastu yookaan immoo commentis kan jedhu irra commentii irra ni seentu. Ergasii immoo aappicha as tuquun buufadhaa jedhee asirratti pin isiniif godhee jira jechuudha. Bakka kana irratti illee cuqaasuudhaan linkii aappicha kana argachuu ni dandeessanii salphumatti linkii kana irratti kilik gootan. Egaa gara fuula kanaatti isin geessa asirrattis barnoota adda addaa argachuu ni dandeessanii as keessa daawwachuu ni dandeessanii ergasii akkana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo aappii kana argachuudhaaf salphumatti ergasii immoo barreeffama download jettu kana kilik gootan barreeffama download jettu kana kilik gootanii ergasii gara fuula kanaatti isin geessa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo install kan jettu jirti barreeffama install jettu kana kilik gootan. Ergasii gara aappichaatti isin geessa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo aappicha kana gara bilbila keessanitti install gootanii buufattanii nama 50 oltu buusee itti fayyadamaa jira. Install kan jettu kana kilik gootanii gara bilbila keessanitti buufattan. Akka tasaa garuu aappii kana namni bilbila keessanirraa qabdan bilbila keessanirraa balleessitanii deebistanii install gootanii yookaan immoo update gootan jechuudha. Install gootanii erga geessitanii booda open gochuudhaan keessa seentanii aappicha ergasii permission anaaf kennaa isinii jedha allow jettanii. Egaa aappichi kana fakkaata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo aappichi kun username fi password qaba. Username fi password kanallee eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Akkamitti itti guutuu akka dandeessanis isinitti agarsiisa. Aappicha kana garuu wanta dogongoruu hin qabne update gochuu qabdanii. Asirratti updating godha yoo jettan fakkeenyaaf asirratti ergasii immoo online kan jedhu kana kilik gootanii updating godha yoo jettan update isiniif godhu yoo isiniif godhe update godhaadha. Garuu bilbila keessanirraa kanaan dura aappii kana yoo qabaatan bilbila keessanirraa balleessitanii bifa haarawaan jechuudha. Install gootanii yookaan immoo bilbila keessanirraa aappii kana yoo qabaatan update gootan jechuudha. Hin haaromsitanii jechuudha. Amma immoo itti fayyadama isaa isinitti agarsiisu bakka jalqabaa kanarratti kilik gootanii ergasii sarvaroota kanneen keessaa kan barbaadan irrallee yoo gootan ni hojjeta. Garuu isa jalqabaa random kan jettu kanarra kilik gootanii sarvara jalqabaa irra kaayaadha. Sababni isaas achirratti sirriitti isiniif hojjeta. Isaan kaawwan illee yoo filattan ni hojjeta. Isa gidduu kanarratti dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo kilik gootanii egaa aappiin kun akkuma asirratti argattan zeeni free jedha. Zeeni free jedha. Zeeni irratti sirriitti isiniif hojjeta jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Zeeniin filannoowwan baay'ee ofirraa qaba. Zeenii keessaa kan barbaaddan filattanii itti fayyadamuu ni dandeessanii isa isiniif hojjete jechuudha. Moobaayiliin hin hojjetu namoota baay'ee yaalchisee ture isin garuu yaalaadha hin hojjetu jechuudha. Sawaan gonkumaa hin hojjetu aappicha kanarratti. Jawiin ni hojjeta jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Jawiin asirratti argama baay'eetu jira. Sirriitti filannoo baay'ee qaba. Jawii free kan jedhu jira. VIP1 jawii free VIP2 kan jedhu jira. Jawiin ni jira jechuudha. Akkanumallee zeeniin sirriitti hojjeta jechuudha. Zeeniin illee gosa baay'eedhaan jira. Kan keessaa isiniif hojjete filattaniiti kan itti fayyadamtanii. Moobaayiliin hin hojjetu garuu si yaalaadha dhaggeeffattoota kan koo. Abbaan Riyaala 60 sirriitti ni argama waan ta'eef yaalaadha. Warroonni Kuweetitti argamtanis Viva free kan jedhu kanarratti hin hojjeta namaaf ergee ture hin hojjeta jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa kanneen keessaa filattaniiti kan isin itti fayyadamtan. Zeeni irratti isinitti agarsiisa isin jawiis bifuma saniin itti fayyadamtan jechuudha. Moobaayilii garuu yaalaadha anaaf hin hojjenne. Akkanumallee liibaaraan ni argama jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Liibaaraan namoota tokkoof hojjetee jira. Namoota tokkoof naaf hin hojjenne garuu isinis yaalaatii itti fayyadamaadha. So an already zeeni irratti isinitti agarsiisa. Isin kanaaf bifoon amma isinitti agarsiisu kanaan connect gootanii itti fayyadamtanii zeeni free kan jedhu kana ni filattanii fi ergasii immoo username fi password gosa lama qaba. Gosa lamaanuu iskiriinii cinaatti isiniif barreessee jira. Achirraa daawwadhaatii asirra guutaadha. Username fi password kana sirriitti guutuu akka hin dogongorre username kan jedhu kanarratti jalqaba irratti 1 2 3 4 5 jettanii guutanii password bakka jedhu kanarratti illee 1 2 3 4 5 jettanii guutanii ergasii immoo start kan jettu kana kilik gochuudha wal quunnamsiiftanii jechuudha.
Akkanumallee paaswordii lammaffaadha isinitti agarsiisu inni kun yoo isiniif dide jechuudha. Ni balleessitanii isa kana guutumaan guutuutti gosa lama qaba isinii jedhee jira. Ni balleessitanii 1 2 3 4 5 6 jettanii barreessitanii. Akkanumallee bakka paaswordii jedhu kanarratti isa kanaan dura guutan ni balleessitanii ergasii immoo 1 2 3 4 5 6 gosa kanneen lamaanitti fayyadamtan jechuudha. Paaswordii fi username jechuudha. Screenii cinaatti isiniif barreessee jira. Achirraa ilaaluu ni dandeessanii. Ergasii immoo start ka jettu kana kilik gootan. Ergasii okay jettanii egaa asirratti connect gochuu irratti argama. Al tokkoon connect yoo isiniif ta'uu dhabee dhaggeeffattoota kan koo irra deebiidhaan stop gootanii connect gootan. Rakkoo tokkoon qabu irra dhaabdanii connect gootan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma asirratti argartan connect ta'ee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo connected naan jedhee jira. Egaa haala kanaan appii kanatti fayyadamtanii shabaka bilaashaa argachuu ni dandeessanii. Asirratti wanti isin dogongoruu hin qabne zayini isa tokko irratti yoo isiniif hojjechuu dide baay'eedha qaba, filannoo baay'ee qaba, jijjiirtanii itti fayyadamtanii. Akkanumallee paaswordii kanallee gosa lama qaba. Gosa lamaaniyyuu paaswordii fi username jijjiirtanii itti fayyadamtan jechuudha. Egaa haala kanatti fayyadamuudhaan appii kanatti fayyadamtanii shabaka bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu argachuu ni dandeessan. Ani muyeedha chaanala kan koo Soofumar App irraa hanga ammaatti waan na hordoftaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.